Daa'imni keessanii walitti buutanii lolamurra akkamittiin akka fayyadamuuti dandeessanii amma dhumaatti dhaggeeffadhaa viidiyoo kana jechuudha. Furmaata wanta ta'u rakkinni otoo isinirra hin ga'iin. Kiloroksiin jedhan dhaqeet bakka kunuwaatanii itti siraa daa'ima walitti qabattuu sagartee achi gubbaa taa'aa dhaqee kiloroksiin kun ilmi haadha gidirra. Waa dhufee achirran taa'aa jee addaan bittinnisa jaa. Dhugaa waaqayyo. Doktor tokko natti meena. Ijoolleen hoggaa 7, hoggaa 6, hoggaa 8. Geetaan afaan hin qabatin hoggaa 7, hoggaa 8, hoggaa 9, hoggaa 10. Ijoolleen teessee galte ollaa kiyyaa jechuudha. Takkaan isiitillee ulfa qabatuu dadhabde. Maaliif kiloroksiin jedhanii? Waaqa kiloroksiin በጣም መጥፎ መርዚidha. Fayyadamina kiloroksii. Anta kaifa adibiana kana fayyadamu jammare kiloroksii fayyadamu beekon. Alhamdulillah. Geetaan kiloroksii fayyadamu Kiristoosin. ምክንያቱም namitti boonee osoo hin taane namitti hin ta'e jaalatu kiloroksii. Kiloroksii wanna jedhamu binnu kan dooraa faatti miicinaan malee manatti wala waldu shinti beeysi si dhiqhuun. Deetolii bicha fayyadamna. Deetoliin kan nagaati. Habibti. Siigalee. Obboloonni hedduun keessanii akkuma koo kan ittiin miidhamtanii jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu otoo hin miidhaminii akkamittiin akka itti fayyadamuutii dandeessanii wanta ofii kootiin irra ga'ee akkasuma immoo ofii kootii hammallee furmaata amma ta'e jechuudha. Fooyyessa kanan argadhe jechuudha. Maaliif duraan dursaa fayyaa keenya eeggachuun ofirratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaayyuu maallaqni nuti argannu kun yoo ofii keenya fayyaa hin qabaanne uumaa nu fayyaduutii hin danda'u jechuudha. Yeroo viidiyoo jedhu yeroo tokko jechuudha. Afurri koo nacita jechuudha gidduu gidduutti maaliif uumamaan otoo hin taane wantoota ani mana keessa itti fayyadamudha jechuudha. Kanatu laphee koo kan inni na cannaqu akkasuma immoo afuura koollee erga takka akka hin baafanne kan na godhudha jechuudha. Irra caalatti wanta na miidhe isiniif qabadhee dhufee jira isinii jedha hordoftoota koo. Nagaa isin dagannee lafa jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha isiniin jechaati. Haaraa kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera. Mana kana immoo subscribe gochuutii hin dagatinaa yaada qabdan immoo koomentii jala kaadha isiniin jedha obboloota kooyi. Akkasuma immoo obboloota keessaniif illee share gochuu hin dagatinaa laayikii illee godhaa erga dhaggeeffattanii viidiyoo. Laayikii yoo gootanii oomaa isinittiin hir'isu oomaa isinif fayyadu yoo dhiistan anaan immoo nama bira viidiyoon koo akkanaaf ga'u dabalillee wantoota biraa akkan hojjedhu na taasisan na jajjabeessaa isiniin jechuuti barbaada. Egaa obboloota koo qorichoota as jiran ittiin mana yookiis immoo shintibeetii garaagaraa kan qulleessinu keessaa hamaa kan ta'e baay'ee jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Argaa jirtu jedheeti yaada isiniin jedha. Wanti kun asuma jechuudha bakka kaa'e kana irratti otoo akka tasaa kan bu'u ta'e in luqqisa jechuudha. Sibiilallee hedduudha jechuudha kan inni luqqisu. Kuni kan itti fayyadamu shintibeetii adii ta'e jechuudha. Bifti isaa adii kan ta'e keessa isaatitti gadi nammee akka qoshaasha yookiis immoo hin addaanne yoo ta'e akka haddeessuuf jechuudha. Kuni kan inni itti naqamee maqaasaa immoo filaashii jedhama jechuudha. Kana ta'ee gara gosa baay'eetu jira jechuudha. Ammaaf garuu isa kanadha jechuudha. Kan na bira jiru maaliif yookiis immoo miidiyaa irratti baastanii maal akka ta'ellee jechuudha karaa googiliitiin barreeffama kana jechuudha sarchi gootanii irraa hubachuu dandeessu jechuudha. Ani akkamittiin fayyadama dura yoo jettanii kana jedheetan jechuudha kirororsii jedheetanii kunis immoo jira jechuudha. Iddoo kana kinoo feeriin jechuudha. Feerii kana jedheetanii ergaan takka jechuudha. Shintibeetitti naqeetanii yookiis achi keessaa dhiqeetan baa yookiis immoo itti gadi cufeetanii xiqqoo turee deemee dhiqa jechuudha. Guyyaa meeqa kan inni afuura nakuteetoo jechuudha. Laphee koo akkasuma immoo bakka amma afuura baafachuu dadhabee imimmaan hija na guututti ga'e jechuudha. Kanaaf iyyuu maal isiniin jechuuf hin dhufe. Isa kana jechuudha kana in fayyadamtu dirqama madaamiin bittee wantoota bakka shintibeetii keessisaa baay'ee akka addaatu akka qulleessu madaamiin kan isin hajajju yoo jiraate duraan dursaatu jechuudha. Isa kanaan feeriidhaan erga dhixxanii xummurtanii achi keessa bahuudha kaatanii kana keessa isaatitti jechuudha akka lafatti illee sin jalaa hin buunetti lafallee hin luqqisa waan ta'eef iyyuu keessa isaatti gadi naqaatoo itti gadi cufaa shintibeetii sana booddee xiqqoo turaatoo otoo shintibeetii sana hin baniin jechuudha.
bishaan itti gadi lakkisaa jechuudha. Maatiin keessan manallee hin jira yoo ta'u baate immoo maatiin keessan bishaan itti gadi naqanii fayyadaman gizee fayyadaman isan taane yoo ta'e kan dhiibbaa isinirraan ga'u ta'e immoo xiqqoo turaatoo erga dhiixanii xumurtanii itti naqaatoo akka inni qulqulleessuuf jechuudha. Otoo qadaada shintibeetii irraan buqqisanii bishaan itti gadi lakkisaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu fayyaa keessaniif of eeggannoo taasisuu qabdu. Maaliif lapheen keenya dhukkubuu qofa otoo hin taane boruttillee fayyaa gadaamessa keenya dhalallee akka hin arganne wantoota garaagaraa nurraan ga'uutii danda'a isiniin jedha. Ittaas immoo kirororsi namni hin beekne hin jirtu jedhee yaadu biyya Arabaa kana keessatti iddoo tokko tokkotti fayyadamanii garuu iddoo tokko tokkotti immoo akka bishaanitti kan isaan fayyadaman keessumaa yeroo akkamitti kan fayyadamu shintibeetidhaa fi akkasuma immoo yeroo qurxummii hojjetanii inqulaalii garaagaraa birciqoo dhiquu kanaaf kun fayyadama waan ta'eef keessumaa nama mana kanatti kirororsi dirqama fayyadama jechuudha. Maaliif yeroo hunda balbala cufeetan ta'a durreetu jira waan ta'eef qilleensi hin galu mastaawati kanaaf itti fayyadama siniin jedha. Kanaaf iyyuu maal gootu kirororsi yeroo bitamee dhufee mi'a isaa keessa jechuudha mi'a isa duraa hin gatinaa ta'u qixxeetti addaan baasatoo jara keessan isiniin lolu waan ta'eef iyyuu bishaan wal qixxeetti itti naqaatoo humni isaa akka keessaa ba'ee isin hin miinee fi bishaan itti guuttadha isiniin jedha. Yeroo fayyadamtanis immoo dirqama yoo ta'e malee madaamiin keessan isinirra dhaabatti yoo ta'e iyyuu akkasuma kaameraan hin jiru taanaan keessa gannaqaatoo bishaan duwwaadha fayyadama. Dirqama immoo madaamiin keessa isin dirqisiiftu yoo ta'e kinoo jechuudha. Inni kun tootolii jedhama. Isa kana yoo fayyadamtanii foolii garaagaraa hin balleessaa garuu isinirratti dhiibbaa hin qabu waan ta'eef iyyuu kana fayyadamaadha isiniin jedha. Kana fayyadamtan dirqama kirororsi taanan garuu bishaan itti baay'ifadhaatoo bishaaniin akka sanatti humna isaa keessaa ba'asadha. Darbee immoo jechuudha kinoo wanti kun kan ittiin tuubboo yeroo cufame banamudha jechuudha. Kunillee qorichi isaa baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Kanaaf iyyuu dirqama isinitti ta'a yoo ta'e illee funyaan keessan afaan keessan maaskii yookaas immoo maaskii yoo dhabdani shaarbii uffata jechuudha. Uffata keessanii mana keessaa hin dhabdan jedhee yaada waan ta'eef iyyuu bakka qilleensi wanta kana akka dhaqee garaa keessanitti namnee fi shaffanadha isiniin jedha. Obboloota koo obboloonni keenya hedduu isaanii shintibeetii keessatti akkasuma immoo iddoo shaaworii dhaqanitti illee kushiinaa keessatti iddoo hojjetan iddoo deemanitti yeroo baay'ee kufanii lubbuu isaanii darbee reeffa isaanii kanatti kaasanii hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo taasisaa biyya namaa keessatti kan nuti baanee fi duunee reeffi keenya akka galuuf otoo hin taane hojjannee of jijjiirree namaaf illee taana jenneeti. Kanaaf iyyuu dursa fayyaa keenya irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Hordoftoota koo dhaamsi kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni gaaffiif yaada qabdan immoo koomentii jalatti kaa'aa jechaati. Maaliif yeroo baay'ee waa'ee kirororsi kanarraallee hedduu nan dubbadha garuuti obboloonni hedduu isaanii kan biyyarraa haaraa dhufanii reefu jechuudha gara YouTube kanatti dabalamaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu isaaniifillee dhaamsa ta'uutii danda'a kan beektan hin beektu anillee ofii kiyyaallee dura baay'ee itti dhiphachaa ture waan ta'eef iyyuu harka keessaniifillee hedduu hukkuta waan ta'eef iyyuu harka keessaniifillee of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Yeroo xumurtan keessatti saamunaan seeranii qadhaatu otoo jechuudha. Isiniif danda'ame zayituunii dibattanii aamotii yookiis immoo loomii iddaati walitti dabaltanii baay'ee bareeda isiniin jedha. Namoonni hedduun keessa baaliziinii fayyadamtu illee akkuma sanadha. Baaliziiniin deemsa keessa alaarjikiin itti ta'ee jira isiniin jedha. Obboloota koo kana dhaamsinanii qabu yaadni dogoggoraa yoo jiraate immoo na of galchaadha. Viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaan naa tura.